Nagaa faraarri Waaqayyoo iddoo jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Qulqulloonni saba Waaqayyoo guutummaa addunyaarra kan jirtan Waaqayyoo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. An ergamaa dabalaa bulchaa waldaa boqonnaa isa Waaqarraa TV boqonnaa Waaqarraa irraa sagalee Waaqayyoo isa jiraataa qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadhee akkuma torban lama walii wajjin ilaallee dargaggoof wangeela mata duree jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Akkuma waadaa isinii galle barumsatti bufaa yookiin immoo sagalee Waaqayyootti bufaa qabannee fuula keessan duratti dhiyaanne. Baga nagaa taatan, baga Waaqayyo isin gargaaree, baga har'a geessan. Namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan, ittiin fayyaa jirtan, Waaqayyo bara keessan eebbisu. Keessaan namoonni nu dubbisaa jirtan, keessaan namoonni nu jajjabeessaa jirtan, Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa. Iddoo jirtaniif lafa jirtanitti Waaqayyo araaraaf nagaa isiniif haa baay'isu, eebbifamaa. Ammas adaraa keessan waliif qooduudhaan, sheer gochuudhaan, subscribe gochuudhaan ilaaltanii mandhiisinaa. Isa kana gaa yeroo hundumaa akka beeksisaatti kan isinitti himnu yoo jiraate isinuma qabna. Isinuma qabna saba keenya afaan kana kan dhageessan sagalee Waaqayyoo kana kan dhageessan isinuma qabna. Kanaaf wanti gochuun isinirra jiru maal gaafa jedhamu subscribe gochuu hin dagatinaa. Hamma danda'ametti kallattii kanaan nu wajjin wangeela hojjedhaa. Kallattii kanaan nu wajjin wangeela bal'isaa. Waaqayyo nu waamnaan carraa Waaqayyo nu kenne argannee fuula keessan duratti nuyi balbala banamaa kana argannee sagalee Waaqayyoo isinii dubbannaa. Isin immoo subscribe gochuudhaan YouTube kana bal'isaa guddisaa. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Bara hamma bara baraatti maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Araara nuu baay'ifteef si haa galatu. Ayyaana kee harka keenya waan nu qabdeef ol jedhi. Gaarummaa nu goote hundumaaf maqaan kee eebbifamu. Harka keenya waan nu qabdeef si haa galatu. Ammas bara baraan Waaqa irratti lafa irratti mootiin si duwwaadha. Waaqa irratti lafa irratti guddaan si duwwaadha. Waaqa irratti lafa irratti danda'aan si duwwaadha. Waaqa irratti lafa irratti beekaan si duwwaadha. Kan akka kee hin jiru Waaqni hundumaa danda'u. Kan akka kee hin jiru mootiin hundumaan olii. Kan akka kee hin jiru Waaqni waaqotaa mootichi moototaa. Kan akka kee hin jiru gooftichi gooftotaa. Kan akka kee hin jiru hangafi nagaa. Kan akka kee hin jiru Waaqni waaqotaa. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin yaa Waaqayyo Waaqa jiraatas kadhannaa. Amma sammuu keenya nuuf ibsi. Sagalee kee dubbatamu kun jireenya keenyaaf akka ta'utti, sagaleen kee dubbatamu kun mana keenyaaf akka ta'utti, sagaleen kee dubbatamu kun eenyummaa keenyaaf akka ta'utti maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin sammuu keenya nuuf ibsi. Ilaaya Waaqayyo Waaqa jiraata ana dadhabaa garbicha kee na gargaar, dhaloota kana gargaar, namoota sagalee kana dhaggeeffatan gargaar, namoota YouTube kana ilaalaa jiran gargaar. Obboleessa koo obboleettii abbaa koo haadha koo yaa Waaqayyo Waaqa jiraata hiriyoota keenya maqaa Gooftaa maqaa Yesuusin iddoo isaan jiranitti eebbisi. Sagalee kee nutti dubbadhu. Afuura keef yaa Waaqayyo Waaqa jiraata abbaa sagalee keen gara jireenya keenyaa kottu bara hamma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Maqaan kee amma bara baraatti olola jedhu si haa galatu. Sagalee keen kan mormu mormaan waan qajeelaa, sagalee keen kan mormu xuraa'aan waan qulqulluu mormu, sagalee keen kan mormu qilleensa kanaaf lafa kanarraa kan waraaname haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Sagaleen kee nutti dubbatamu ulfinni kee gidduu keenyaa deddeebi'u maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Egaan sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalaa turre torbee darbee ammas sagalee Waaqayyoo wajjin ilaallaa. Macaafa faarfannaa 95 lakkoofsa 6 irra isa jiruun dubbisa. Macaafa faarfannaa 95 lakkoofsa 6 akka jedha. Kottaa hin sagannaa gadis hin jennaa. Waaqayyo uumaa keenya durattis hin jilbeenfannaa. Kottaa hin sagannaa gadis hin jennaa. Waaqayyo uumaa keenya durattis hin jilbeenfannaa. Dargaggoonni macaafatti kan hin yellaane ta'uu qabu sagalee Waaqayyootti jenneerraa. Torban darbe immoo dargaggoonni maal gochuu qabu? Sagalee Waaqayyoo, humna Waaqayyoo, hafuura Waaqayyootiin ala biyya lafaa kana tuffachuu qabu jenneerra. Biyya lafaa kana tuffachuu. Sagaleen kun sirriitti kan inni isinii galu jalqabaa kaatanii yoo ilaaltanidha. Marsaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa, kunoo inni kun marsaa sadaffaadha. Dargaggoonni maal gochuu qabu? Biyya lafaa kana tuffachuu qabu. Biyyi lafaa kun tuffatamuu qaba. Maaliif? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos an kan biyya lafaa kana miti jedhe. Bartootaan immoo akka jedhe namni isin jibbe ana jibbe, namni isin fudhate immoo ana fudhate. Biyyi lafaa kun waan baay'ee isaatu ofitti nu saamuu barbaada, ofitti nu fudhachuu barbaada. Gara ofii keenyaatti nu barbaada. Sababni isaa dargaggoonni waan baay'eef akka isaan bitaman,
humna qabu, humni dargaggoota harka jira, qabeenyi dargaggoota harka jira, qabeenyi borii, biyyi dargaggoota harka jira, waldaan kiristaanaa dargaggoota harka jira, manni barumsaa dargaggoota harka jira, beeta mangistiin dargaggoota harka jira, magaalaan dargaggoota harka jira, qonnaan dargaggoota harka jira, daldalli dargaggoota harka jira. Dargaggoonni inni kun dargaggoota bituun qabu. Maal gochuu qabu malee, tuffachuu qabu malee. Har'oo dargaggoonni Waaqayyo duwwaadhaaf sagaduu qabu. Dhugumaan dargaggoonni namni sagalee Waaqayyootti amanee waldaa kiristaanaa keessa jiru maaliif bitamuu qaba gaafa jennu sagalee Waaqayyoo duwwaadhaaf bitamuu qaba. Sagalee Waaqayyoo duwwaadhaaf sagaduu qaba. Kottaa uumaa keenya duratti gadi hin jenna. Isaafis hin saganna. Isa duratti gadi jenna. Isa naa sagadi kan jedhu waan baay'eetu jira. Naa sagadi, naa bitamii. Gadi naa jedhi gooftaan si godhadhaa garbicha naa ta'i. Si garboomfachuu kan barbaadu waan baay'eetu jira. Si bituu kan barbaadu waan baay'ee. Suusiin biyya lafaa, hamminni biyya lafaa, jal'inni biyya lafaa, rakkoon siyaasaa, rakkoon diinagdee, karaa beekamaaf karaa hin beekamneedhaan ani gooftaadhaan abiti. Ani gooftaadhaan abiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gooftummaan hundumtuu Waaqa irratti lafa irratti naa kennameera. Gooftummaan hundumtuu Waaqa irratti lafa irratti naa kennameera. Erga jedhee gooftaan sagaduu fi qabnu gooftummaa fudhatee iftoominatti addabaabayitti isa gooftummaa fudhateedha. Dhoksaatti isa ani gooftaadha jedhu seexanaa bitamuu qabu dargaggoonni. Eenyu bitamuu qabaa gaafa jennu ani gooftaadha isa jedhu Waaqaaf lafa isa moo'e, Waaqaaf lafa isa bite, Waaqaaf lafa irratti guddaa jabaa qulqulluu qajeelaa isa ta'e, Waaqa bara baraa isa ta'e isaaf bitamuu qaba. Aloonni isa kanaa bitamuu qaba. Dargaggoonni ani wangeelaaf hin jiraadha jedhu eenyu sagaduu qaba gaafa jennu Waaqayyo Waaqa jiraataa duwwaadhaaf sagaduu qaba. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhuudha waan ta'eef. Bara dargaggummaa keetti yaadadhu jechuummaa inni sagadiif jechuudha. Yaadadhu jechuummaa inni bitamiif jechuudha. Yaadadhu jechuummaa inni gadi jedhiif jechuudha. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Waaqeffannaati har'a waaqeffattutu bara dulluma keetti si jiraachisa. Waaqeffannaati sanyiiti har'a facaaftetu barati waggaa 70, waggaa 80, waggaa 100 taatu, waggaa 90, waggaa 50, waggaa 60 taatu sanyii isaas sii biqila. Sanyii isaas kanan isinitti himaa. Dhaloonni Waaqayyoof sagadu, dhaloonni Waaqayyoof gadi jedhu horteen isaan badan. Namoota baay'ee biyya keenya keessaa fakkeenya fudhadhaa. Namoota baay'ee wangeelaaf qabsa'an ilaalaa sanyii isaanii. Namoota baay'ee wangeelaaf qabsa'an ilaalaa hidda isaanii lafa ni yaa'ee ga'e. Namoota baay'ee abbootiin isaanii kaleessa wangeelaaf morma isaanii kennan. Sanyiin isaanii lafa itti faca'ee jiru ilaala. Kanaaf dargaggoonni maal gochuu qabna gaafa jennu Waaqayyo Waaqa Israa'el duwwaadhaaf sagaduu qabna. Waaqayyo duwwaadhaaf bitamuu qabna. Dargaggoota miti seexan Yesuusin iyyuu anaaf sagadi jedheen. Seexanni difratiin isaa ija jabinni isaa ija jabinan seenaa. Yesuusin iyyuu anaaf sagadi. Waaqayyo Waaqa kee duwwaaf jilbeenfadhu sagadu kan jedhamu caafamee jira. Hin baddu asii jedheen. Naaf sagadi kan jedhu waan baay'eetu jira. Mana keessaa jalqabee, alaa jalqabee, biyyaa jalqabee naa sagadi. Dhaloonni mo'an warra akka Daawit Faadirree lolaatti mo'an. Ati jabina keenyatti deemaa jirta. Ati eeboof gaachana kee amanattee jirta jedhe Gooliyaatiin. Ati cimina kee amanattee jirta. Ani garuu maqaa Waaqayyo Waaqa Israa'el isa atitti ga'iftu maqaa Waaqayyo Waaqa Israa'eliin sitti dhufa jedheen. Dargaggoonni maal gochuu qaba? Maal jechuudha jechi kun? Sagaduu waaqeffachuu jechuudha. Daawit dirree lolaarra dhaabatee sagadu jechuudha. Dirree lolaarra dhaabatee waaqeffachuu jechuudha. Dirree lolaarra dhaabatee maqaa Waaqayyoo waammachuu jechuudha. Kanaaf dargaggoonni Waaqayyoof sagaduu qabu, gadi jechuu qabu, jilbeenfachuu qabu. Jilbeenfachuu qabu. Fuula isaa irratti gadi jechuu qabu. Fuula isaa irratti sagaduu qabu. Waaqayyo Waaqa Israa'eliif bitamuu qabu. Waaqayyo Waaqa Israa'elii waaqessuu qabu. Waaqayyo Waaqa Israa'eliif jireenya isaanii kennuu qabu. Sagaduu isaaf sagaduu kottaan sagannaa. Macaafa qulqulluu walii wajjin ilaalla. Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dubbisa. Filiphisiiyus boqonnaa 2 lakkoofsa 10 akka jedha. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran warri lafa irraa, warri lafa jalaa jiranis, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irraa, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Waaqayyoo, maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyoo Abbaatiif Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Maal jechuudha kun? Uumamni Waaqa irra jiran, uumamni lafa irra jiran, uumamni lafa jala jiranis ulfina maqaa isaaf jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Ulfina Waaqayyoo Abbaatiif immoo uumamni hundinuu Waaqa Yesuus Kiristoos Gooftaadha jedhee beeksisuuf jira. Nuyi kan sagannuuf Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaati. Nuyi kan sagannuuf isa nuuf jedhee Waaqarraa qullaa dhaabate, Waaqarraa gad dhufe teessoo isaa dhiise. Kutaa macaafa qulqulluu kana Filiphisiiyuusiin boqonnaa 2 kaaftanii yoo dubbiftan hamma lakkoofsa 11tti bifa garbummaa uffatee ofiisaa duwwaa of godhe. Akka waan tokkootti hin galle of godhe. Aboo abbaa wajjin wal isa qixxeessuu qaba. Garuu duwwaa of godhee gara biyya lafaa dhufe. Gad of deebisee garbicha amanamaa ta'e, hamma du'aatti amanamaa ta'e jedhe. Maaliif? Iyesuus nu fayyisuuf gadi jedhe. Iyesuus isa gadi jedhee lafaa nu kaaseef nu immoo maal jechuu qabna? Bara keenya hundumaa sagaduufii qabna. Sagaduu jechuun gadi jechuu jechuudha. Sagaduu jechuun
waaqa koo jechuunidha. Sagaduu jechuun ati mootii kooti jechuudha. Sagaduu jechuun ati luba kootitti gaafatamaa lubbuu kootiiti jechuudha. Dhaloonni maal gochuu qabare? Isa duwwaadhaaf sagadu, isa duwwaaf gadi jedhu, isa duwwaaf bitamu, isa duwwaa amanu, isa wajjin adeemuu qaba. Yesuus Kiristoosiin gooftaa godhatee jireenya isaa irratti, Yesuus Kiristoosiin gooftaa godhatee bara isaa irratti dhaloota akkasiitu wangeela fudhatee deema. Dhaloota Yesuusiif gadi jedhutu wangeela suusiidhaan mini, biyya lafaatiin mini, seexanaaf alaada biyya lafaatiin inni ajjeesaadha. Sammuu keefis hin ta'u, kaayyoo keef hin ta'u, barumsa keef hin ta'u, maatii keef hin taatu, ofumaa jireenyi kee faca'ee bakkee irratti hafa. Ofumaa umurii keetti taphata seexan obboleessa koo. Ofumaa umurii keetti taphata daabiloos. Ofumaa umurii keetti taphata araadi biyya lafaa. Ani sittani maa dhaggeeffadhu. Sagadi Yesuusiif. Deebi'i gara waldaa kiristiyaanaatti. Deebi'i gara wangeelaatti. Isaaf gadi jedhi. Isaaf bitami. Isaa wajjin adeemi. Jireenya keessatti kenni. Bara keessatti kenni. Isaaf sagadi. Dhaloonni isaaf sagadu, dhaloonni isa waaqeffatu, dhaloonni fuula isaatti gadi jedhu, dhaloonni fuula isaa barbaaddatu badee rafu, dhaloonni fuula isaa barbaaddatu namaa gadi hin ta'u, dhaloonni fuula isaa barbaaddatu salphatee rafu, dhaloonni fuula isaa barbaaddatu garboomee rafu, dhaloonni fuula isaa barbaaddatu cabee rafu. Abidda keessatti oola akka ijoollee sadanii, leencaa wajjin bashannanaa akka Daani'el. Dhaloonni maal godhu? Isaaf sagadu. Dhaloonni fuula isaa barbaaddatu. Biyya Baabiloon keessatti Yesuusiif sagadan. Biyya Baabiloon keessatti foddaa isaa banatee gara Yerusaalemitti jedhee biyya Baabiloon keessatti biyya mataa keenya irra teenye, lafa keenya irra teenye, maatii keenya gidduu teenye Waaqayyo waaqessuun nutti ulfaata miti nu. Hin sagadin, waaqessin, guyyaatti si'a sadii hin jilbeenfatin, hin kadhatin lafa jedhametti Daani'el garuu jilbeenfata. Gadi hin jedhin lafa jedhametti gadi jedha. Waaqni ana duwwaadha bara mootichi jedhetti. Jabaan ana duwwaadha bara mootichi jedhetti. Qajeelaan ana duwwaadha bara mootichi jedhetti. Lakkiisi miti. Ati nama ta'uu kee beenna. Garuu isa waaqaaf lafa uume mootii Israa'el gooftaa bara baraaf sagannaa jedheen. Sagadu dhaloonni sagaduu qaba. Maal jechuudha? Waaqessuu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Bitamuu qaba jechuudha. Maal jechuudha? Aarsaa dhiyeessuu qaba jechuudha. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Inni gadi jedhee seenaa kee jijjiira. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Balbala cufame, balbala ligidaa cufame sana sirraa bana. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Waan hin jirre sii jiraachisaa. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Kana keessatti ifa ta'ee karaa sii sirreessaa. Yesuus Kiristoosii waaqessi. Bara dhufu bara taanus ija isaa hammatta. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Waan sirratti gadi jedhe, dhukkuba sirratti gadi jedhe, abaarsa sirratti gadi jedhe, balbala cufamaa sirratti gadi jedhe sirraa kaasa. Yesuus Kiristoosiif gadi jedhe. Waan hin jirre seenaa kee keessatti hojjeta. Sagadu jilbeenfachuu eenyu tokko nun jilbeenfachiisu nuyi. Wangeela duwwaadhaaf jilbeenfanna. Nama kabajuu jaallachuu. Yesuus Kiristoosiif immoo sagadu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos loorraa fagaatiyaa. Bartoonni reebamanii dhiigirra lola'ee si'a 39 rukutamanii irra deebi'anii rukutamanii gaafa isaan gadi ba'an amma dubbattuu maqaa kanaan jennaan nama dhaga'urraa Waaqayyoon dhaga'u wayyaa. Hin dubbanna waa'ee isaa jedhani. Maal tafaan kee hidheera? Sagadu jechuun waa'ee isaa dubbachuu jechuudha. Maqaa isaa waamuu jechuudha. Sagadu jechuun gooftaa akka inni ta'e dubbachuu jechuudha. Sagadu jechuun waaqummaa isaa haasa'u jechuudha. Sagadu jechuun isa irratti gadi jechuu jechuudha. Sagadu jechuun gooftummaa isaa dubbachuu jechuudha. Sagadu jechuun waaqa akka inni ta'e labsuu jechuudha. Sagadu jechuun. Kanaaf har'a maaltu si hidheerasi? Maaltu si qabee jira? Maaltu jireenya kee sammuu kee yaada kee qabee jira? Akka ati hin saganne maaltu godheera? Leencaa hin jiru bara kana. Mana hidhaatii hin jiru bara kana. Iddoo tokko yoo jiraate iyyuu parsantiin ni jiru muraasa. Rakkina mini abiddiyyuu Yesuus irraa jedhu baasu. Balbala cufamaadha. Si'ool iyyuu cufameera. Sittani maa dhaggeeffadhu. Har'a waa sitti maa na dhaggeeffadhu. Yesuusiif sagadi obboleessa koo. Yesuusiif sagadi obboleettii koo. Umuriin kun hin darbaa. Umuriin kun hin darbaa. Abbootaa wajjin taa'ee haasa'i waa'ee umurii kee kana. Amma yeroo isin umurii koo kanaa maal hojjechaa turtan isin jedhin. Har'a immoo maal irra jiru? Abboota amantaa naannoo kee jiran barbaadadhu. Abbootii amantaa Waaqayyoo umurii isaanii nuuf dheeressu. Warra wangeelaaf gatii kaffalan naannoo kee barbaadi wajjin haasa'i. Na gorsaa hidhin, na kadhadhaa hidhin. Waldaatti deddeebi. Namaaf abboomamuurra Waaqayyoof abboomamuu wayya waan ta'eef. Namaaf abboomamuurra Waaqayyoof bitamuu wayya waan ta'eef. Isa waaqaaf lafa uume, waaqa irratti lafa irratti isa jabaate. Haleluuyaa. Isaaf sagadu, isaaf sagadu. Efesoon boqonnaan 3 lakkoofsi 14-15 maal jedha? Efesoon boqonnaan 3 lakkoofsi 14-15 maal jedha? Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 14-15. Egaa waa'ee kanaatiif jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Sanyiin waaqa keessa jiraatuu fi sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan in waamama. Waa'ee kanaatiif ani jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Jilbeenfadheen abbaa kadhadha. Waa'ee kanaataafan jilbeenfadhee abbaa kadhadha. Fuula Waaqayyoo jilbeenfannaan walitti kamsin jilbeenfachiisu. Fuula Waaqayyoo jilbeenfattee hirta taanaan dhugaa Waaqayyooti. Fuula Waaqayyoo jilbeenfattee hirta taanaan bara kee hundumaa ani cimaadha seeru jilbeenfachiisaa jiraatta. Abboomamaa taatatu hin taane abboomaa taata. Hoogganamaa taatatu hin taane hoogganaa taata. Nama bitamee jiraatu taatatu hin taane nama bitee jiraatu taata. Boolla du'aaf walgayii du'aa keessa harka qabeessi baasa Waaqayyo.
ati fuula isaa jilbeenfannaan. Dhiiga dhangala'uu garmalee keessatti ariifatee harka isaa dheeraa sanaan si qaqqaba inni. Ati isaaf jilbeenfannaan. Caba garmalee keessaa harka qabee si baasa inni. Ati jilbeenfannaan. Cubbuuf hin jilbeenfatin maleeti. Araadaaf hin jilbeenfatin maleeti. Rakkina biyya lafaaf hin jilbeenfatin maleeti. Haalota mijachuu didaniif hin jilbeenfatin maleeti. Jibbamuuf hin jilbeenfatin maleeti. Jaallatamuufis hin jilbeenfatin maleeti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaadhaaf jilbeenfadhu. Fuula isaatti gadi jedhee abbaan jilbeenfadhee kana jedhe. Waa'ee kanaatiifin abbaa duratti gadi jedhe. Waa'ee kanaatiifin abbaa duratti gadi jedhe. Abbaan jedhaan abbaa duratti gadi jedhe. Hin jilbeenfatin waan kamiif Waaqayyoon ala. Dubbisi macaafa qulqulluu haasa'ii wajjin. Maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee waaqeffannaa maal jedha? Waa'ee wangeelaa maal jedha? Waa'ee faarfannaa maal jedha? Waa'ee dhalootaa maal jedha? Waa'ee bara dhumaa maal jedha? Bara amma keessa jirru kana maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee bara dhufuu maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee jireenya jiraachaa jirru kana maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee jireenya garaa dhufuu maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee saba keenyaa maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee Itoophiyaa maal jedha macaafni qulqulluun? Waa'ee Oromiyaa maal jedha macaafni qulqulluun? Jira macaafa qulqulluu irra dubbisi. Sittani maal? Jilbeenfadhu isa duwwaadhaaf. Gadi jedhi fuula isaatti. Jilbeenfadhu isa duwwaadhaaf. Barbaadadhu fuula isaa. Jilbeenfadhu isa duwwaadhaaf. Abbaa jedhi fuula isaatti. Jilbeenfadhu isa duwwaadhaaf. Waaqessiisa. Abeet dargaggoota Waaqayyoo waaqessanii akka isaan itti bareedan. Agabuu bulan iyyuu simboo qabu. Abeet dargaggoota Waaqayyoof gadi jedhanii akka isaan itti bareedan. Lolli itti baay'atu fira dhaban malee karaarra jiru malee waaqarraa mana qabu. Abeet dargaggoota Waaqayyoof gadi jedhanii haadhatu gate abbaatu gate malee bara baraan seenaan isaa yaadata. Bilaakos daa'ii biroojeeka. Abeet dargaggoota Waaqayyoof gadi jedhanii baroota keessatti rakkoon siyaasaa kana caalaa akka abiddaa gubu yoo dhufe illee isaan hin gubatan oolanii darbu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyoof jilbeenfachuu hin kadhanna Waaqayyo. Haleluuyaa. Itti bufaadha barumsi keenya Waaqayyoon kadhanna. Teessoo kee irratti ulfaadhu kaati. Lol jedhi siin jenna maal siin jenna. Olmaa nurraa qabdaa. Gargaarsa nurraa qabdaa. Eegumsa nurraa qabdaa. Harka keenya nu qabdee har'aan nu geessetta. Abbaa fira nuu taateetta. Lammii amanamaa nuu taateetta. Gargaaraa nuu taateetta. Hirkoo nuu taateetta. Waaqayyo nuu taateetta. Gooftaa nuu taateetta. Kan akka kee Waaqa irratti lafa irratti bara hamma bara baraatti hin jiru. Galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergite anaaf sagadaa itti si duwwaaf saganni akka darbinuuf ayyaana kee nuu baay'isi. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin humnaaf jabina nuu ta'i. Waan hundumaa irratti harka keenya nu qabi. Araarri keef ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u. Eegumsi kee nu wajjin haa ta'u. Barri jiraan barri fuula keenya dura jiru. Karoorri keenya akeeki keenya maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin yaada keef hafuura kee keessatti haa ta'u. Yaadni diinaa karaa taa'aaf, mareen diinaa karaa taa'aaf, akeeki diinaa karaa taa'aaf, karoorri isaanii karaa taa'aaf, mul'ati isaanii karaa taa'aaf, yaadi isaan yaadan karaa taa'aaf, wanti isaan karoorfatan karaa taa'aaf nu gargaar. Nu wajjiniin ta'i. Ana garbicha keessa na gargaar. Boleessa keenya yaa Waaqayyoo keessa kaameraa guutuu gargaar. Barri keenya jireenyi keenya hundumtuu ayyaana keetiif araara keetiin eegamu. Waldaa keenya waldaa boqonnaa isa Waaqarraa yaa Waaqayyoo yuutuubii kana hafuurri keef ayyaanni kee haa gargaaru. Namoonni ilaalan fayyan, dhukkubsatanii kan jiran fayyan, hidhamanii kan jiran hiikaman, dadhabanii kan jiran jabaatan, kan itti dukkanaa'ee fa'aa argatan. Gargaarsi kee wajjin haa ta'u. Eegumsi kee wajjin haa ta'u. Hafuurri kee wajjin haa ta'u. Ulfinni kee wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazireetiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu yeroo kadhata bal'aa torbanarraa marsaa arfaffaa ergan dubbadhee booddee yeroo kadhataa bal'aa isinii wajjin kadhannaa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa. Waldaan keenya waldaan boqonnaa isa Waaqarraa magaalaa Sulultaa jirra. Amma magaalaa Sulultaa naannoo Miizan Qimbirree jedhutti argamna. Hidhaa gurguddaa hiikaa jira Waaqayyo. Adaraa keessa yuutuubii kana seeraan ilaalaa. Isuma dhugaatti seeraan ilaalaa. Namoonni naannoo kana jirtan, namoonni Finfinneef naannoo Finfinnee jirtan sagantaa as Sulultaadhaa qabnu guyyaa dilbataa guyyaa guutuu guyyaa facaasaa guyyaa har'aa kana ganama sa'aatii 2 kaasee amma sa'aatii 6 dhukkubsatootaaf harkarra kaa'annee yeroo kadhannuuf akkasumas guyyaa kamisaa soomsaluutiin lafa kana jira. Guyyaa dilbataa guyyaa guutuu sagantaa dhuga ba'umsaa sagantaa waaqeffannaa bal'aan lafa kana jira. Facaasaa guyyaa guutuu laa kana booddee sagantaa addaatu jira. Hirmaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagantaan keenya Finfinnee naannoo Gooroo Boolee warra gannuu safar kan jedhamtu kan argamnu guyyaa kamisaa guyyaa guutuu baay'ee Waaqayyo nu eebbisaa jira. Baay'ee safarri isaallee safara dukkanaadha. Wangeelli garuu ifa waan qabuuf ifa wangeelaatiin iddoo sanatti hojiin hojjetamaa jira. Namoonni baay'een achitti siikamaa gargaaramaa jiru. Kanaaf sagantaa kana irratti akka argamtan nuu kadhattan akka nu gorsitan nu jajjabeessitan abboonni hiriyoonni haadhonni obboloonni obboleettonni nu bira akka dhaabattan gargaarsa Waaqayyoon isin gaafannaa. Waaqayyo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. Shaaloom eebbifamaa barri keessan eebbifamaa.